Tolega baay'ee gammadaa ture yaada. Waan isin baruun isin irra jiruun isin barsiisaadha. Isin amansiisuuf miti. Garuu inni kun akkaataa nuyi itti dizaayin taanee hojjetamnedha waan ta'eef manni barumsaa kana nu barsiisuu diduudhaanitu biyyi lafaa kufaatii ammana ga'u kana keessa galte. Isatti deebi'uutu nurra jira amma. Saayinsiinis kanuma nutti agarsiisaa jira. Quantum physiksiin 1925 jalqabee isa kana inni nutti agarsiisaa jiru. Saayinsiin Albert Einstein faanii 1925 fidanii isa kana inni nutti agarsiisaa jiru. Saayintistoonni amma ka'aa jiranii inni isaan nutti agarsiisaa jiran isa kana. Isaan nutti agarsiisaa jiran isa kana. Kanaaf isa kanarratti awweer ta'uutu nurra jira. Dammaqnee irratti hojjechuutu nurra jira. Wantoota baay'ee ilaalleerraa hamma frequency 400 isa jiran ilaalleerraa isa isaa ol jiranii ilaaleen gara isa kaanitti isin dabarsaa. 500 irra kan jiru jaalala. Kitaaba qulqullaarraa jaalalli, abdiini, amantiini isaan kun sadaniin caalu. Isaan keessaa immoo jaalalliin caalaadha. Isaan kun sadaniin caalu darbanii jiraatus bara baraanii. Isaan keessaa immoo jaalalatu caalaadha. Asirratti garuu jaalala sadarkaa arfaffaa irratti kan isin argitan. Jaalala sadarkaa arfaffaa irratti kan isin argitan. Wantoonni isa gararraa jiran suni isa kana mul'isuudhaaf baay'ee iddoo guddaa qabu. Garuu frequency 500 kanarra namni taphatu jireenya isaa irratti gammachuun ni qabu, nagaan ni qabu, boqonnaan ni qabu, ofiisaa wajjiniin, uumaadhaa wajjiniin, uumamaa wajjiniin, namoota hundumaatii wajjiniin wanti inni qabu baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Namooti frequency kanarra taphachuu danda'an 500 irraa, 540 irraa, 600 irraa, 700 irraa warri taphatan kuni warra biyya lafaa kanarraa warra persentii 4 qofa waan isin dhiqu. Persentiin 4 warra kami yoo jettanii persentiin 4 kuni warra qabeenyaan addunyaa kanaa persentiin 60 persentiin 96 bira jirudha isaan. Persentiin 4 warra qabeenyaan badhaadhummaan maallaqi addunyaa kanaa harki 96 warra bira jirudha warri harka 4 kun. Isaan kun amma sababii baay'ee smaartii ta'aniif, sababii nama addaa ta'aniif, sababii halkanii guyyaa dhama'anii dadhabanii hojjetaniif, sababii baay'ee barataniif utuu hin taane frequency 500 ol sababii taphachuu danda'aniifitu qabeenyaa biyya lafaa kanaa harka 96 harka isaanii keessatti baatanii deemu. Kana jechuun indirect warri biyya lafaa bulchaa jiru isaan kana jechuudha. Ikoonomiin isaan harka jirti, siyaasi isaan harka jira, maaliif namooti qabeenyaa qabanii isaantu waan hundumaa naannessa waan ta'eef. Isinii galee yeroo filmaataa naannee isaan bira dhaqa. Prime Ministeroonni, Pirezidaantonni, warri biyya bulchan hundumti isaanii jarreen kana malee socho'uu hin danda'an. Isaantu hojii uuma. Kana jechuun biddeenni nama harka isaanii keessa jira jechuudha. Biddeenni nama harka isaanii keessa jira jechuudha. Isaantu rakkinoota fooyyessuu irratti hojjeta. Isaantu jireenya fooyyessuu irratti hojjeta. Isaantu gaaffii deebisuu irratti, rakkina hiikuu irratti, addunyaa gara gaariitti geessuu irratti namoonni hojjetan isaan kana. Kanaaf addunyaan keenya warra 4% harka jirti jechuudha.
isaan kun attamittiin ta'amrii maaliitiin iddoo sana ga'anii lafuma irratti uumamanii isaan yoo inni lafa irratti uumaman namuma akka keenyaati namuma akka keenyaati. Barumsa baay'inaatiin noo tariisitu iyyuu caalata. Iddoo dhaloota isaaniitii lakkii maayiniree frequency isaa irra taphatan kana energy isaan fudhatanidha. Energy isaan fudhatanidha. Awareness isaaniiti. Consciousness isaaniiti. Iddoo isaan vibrate godhaa jiranidha. State isaan keessa jiran state sammuu keessaa state kamirra akka isaan jiranidha. Isa kanatu akka isaan ofii isaaniif sirriitti ilaalanii addunyaa kana sirriitti ilaalanii dhaloota isaaniitiif dhaloota isaan booddee jiranii fi akka isaan bu'aa buusan kan isaan godhee isa kana jechuudha. Jaalalli inni kitaabii qulqullaan jedhu jaalalli inni agaape jedhamu suni afaanii warra Giriikiitiin agaape inni jedhamu suni isan iddoo kana kaa'e kana miti. Jaalallumti nasii qabaachuun keenya jaalala sirrii of jaallachuun jaalala sirrii namoota naannoo keenya jiran jaallachuun jaalala sirrii uumama jaallachuun jaalala sirrii uumaa jaallachuun isaan kun hundumtuuyyuu dhiibbaa inni fidu hammana hin jedhamu jechuudha. Dhiibbaa inni fidu hammana hin jedhamu. Yeroo sanaa kabajaa qabaachuutu dhufa. Emoshiniin keenya kabajaan guutuudha. Gaafa jaalala qabaannu gaafa frequency jaalalaarra dhannee taphannu ofiif kabaja qabna, haadha manaaf kabaja qabna, abbaa manaaf kabaja qabna, ijoolleef kabaja qabna, isa guddaaf kabaja qabna, isa xinnaaf kabaja qabna, dhiiraaf kabaja qabna, dubartiif kabaja qabna, oromoof kabaja qabna, amaaraaf kabaja, sanyii nama hundumaatiif kabaja qabna. Isa duwwaa miti uumama naannoo keenya jiraniif lafarra jiraannuuf kabaja qabna, qilleensa kanaaf kabaja qabna, mukeetii naannoo keenya jiraniif kabaja qabna, bineensota daggala keessa jiraniif kabaja qabna, galaanotaaf, bishaanota xixinnaaf, gaarota keenyaaf, dachaa keenyaaf kabaja qabna. Enjoy goona uumama. Isinii galee yuunivarsiitii kanaaf kabaja addaa qabna. Uumaadhaaf immoo kabaja caalu qabna jechuudha. Waan hundumaatiif kabaja qabaanna. Xinnoodha innee waa ignooriin goonu. Jireenyi keenya yeroo hundumaa galataan guuta. Waa undermining goonu. Isinii galee yeroo sana gammachuun keenya gara persentii 89 dhaqee ol guddata jechuudha. Yoo isarra ol dabartanii 504 irra taphachuu yoo dandeessanii gammachuutu dhufa jireenya keessan keessa. Gammachuutu guuta jireenya keessan keessa. Gammachuu guddaa isaa gammaduutti kaatu. Gammaddu, ofitti gammaddu, qilleensatti gammaddu, namoota kan biraatti gammaddu, hojiitti gammaddu, jireenyatti gammaddu, halkanitti gammaddu, guyyaatti gammaddu. Isinii galee uumaan uumee naannoo keessan jiru hundumaatti gammaddu, yuunivarsiitii kanatti gammaddu, uumaatti gammaddu, nyaata nyaattanitti gammaddu, dhugaatii dhuddanitti gammaddu, uffata uffattanitti gammaddu, waan hundumaatu isin gammachiisa. Gammachuma cal jedhee isin gahaa burqa. Oh my God. Frequency gammachuura sababa taphatteefitu akkuma jirutti gammaddachuudha. Silas frequency isaa irraa waan buuteefitu nyaati gaariinis, dhugaatii gaariinis, uffati gaariinis, namoonni gaggaariinis, uumamni gaggaariin kun hundumtu si gammachiisuu hin danda'an. Amma garuu dhattee yeroo 540 keessa yeroo galteettu sammuu kee keessaa gara isa gubbaasaa dhattee yeroo yaabbattu consciousnessii keessa gara irraatti fayyadamuutti yeroo kaatu hubannaa keessa ol'aanaatti gaafa fayyadamuutti kaatu yeroo sanaa gammachuun dhufee dambali'ee jireenya kee keessa ciisa jechuudha. Isteetii gammachuu jedhamu keessa jiraachuu jalqabda jechuudha yeroo sana. Isteetii gammachuu jedhamu keessa jiraatta. Yeroo sana miirri kee akkam ta'a? Tasgabba'aa ta'a bakka. Wanti shannaqu hin jiru, wanti si jeequ hin jiru, wanti sodaachisu hin jiru. Yoo rafte hirribsi qaba, yoo taphatte taphasii dhufa. Yoo kofalte kolfasii dhufa, yoo gammadde gammachuu sii dhufa.
Cinqiin qabu jireenyi kee. Emotionii akkasii qabaatta, miira akkasii qabaatta. Miira akkasiitu qabaatta. Dhattee yeroo addunyaa keessatti of ilaaltu immoo guutuu taateetu wanti hundumtuu guutee sitti argama. Atis guutuu ofitti fakkaattaa, namoonnis guutuu sitti fakkaatu. Waama hir'uma nagartu. Kanatu hir'ate isa jedhu kompleenii keessaa akkuma jirutti ol si baasa waansa. Kana tirratee, sana turratee, sana badee, kana qallatee, kana furdatee, kana gabaabbatee, kana dheeratee, kana diimatee, kana gurraachee hin jettu ati. Wanti hundumtuu kompiliitii matee sitti argama. Guutuu ta'ee, miidhagaa ta'ee, walqixxaataa ta'ee itti sitti argama. Namooti garuu akkasitti hin argani. Inni addunyaa mataa keetii uummadhuu keessa jiraadhu inni siin jedhu isa kana. Seenaa mataa keetii qalama keetiin barreessinni siin jedhu isa kana. Isa kana bu'uurri barnoota kootii isa kana jechuudha. Isa kana miisii akkati gootuun barbaaduwan. Si galee namootaaf hir'uudhaa sii garuu guutuudha. Namootaaf duwwaadhaan kee garuu guutuudha. Namootiin gadduu ati garuu hin gammadda. Namootatti dukkanaa'eeraa siif garuu ifa. Si galee namootiin faayinaanshiyal kiraayisisii keessa ru'an kee garuu ikoonoomii mataa keetii sit ofii keetii murteessa hubatee fi yaaddoon qabdooti. Biyyaa wajjin, mootummaa wajjin, yeroo wajjin, baraa wajjin yaaddoftu wanti hundumtuu guuteetu argita. Yeroo kana yoo maal ta'e gaariidha. Gammachuun kee harka 96 ta'a. Waaw! Baay'ee namatti tola. Yoo sarara ol baatee firiikweensii 600 yoo taphachuutti kaatee, firiikweensii 600 taphachuutti yoo kaatee, nagaan guutuun immoo jireenya kee keessatti dambalee ciisa gaan, dhangalaa nagaan. Maqaa Iyyasuus Kiristoos Isaayyaas yeroo dhalatu jedhee moggaase keessaa tokko hangafa nagaa jedhee waame. Hangafa nagaa. Mootii Saalemis jedha. Mootiin Saalemis hangafuma nagaati. Nagaan isa biraati jechuudha. Waan isin dhiqu kitaabni qulqullaa'aan nagaa isa sammuu nama hundumaarra darbuudha. Nagaa isa sammuu nama hundumaarra darbu. Nagaan sammuu nama hundumaarra darbu jira jechuudhaan by the way. Nagaani sammuu nama hundumaarra darbu. Nagaan inni uumaan kennu nagaa satamiiti. Nagaa isa sammuu namaarra darbu. Nagaa innan kennu nagaa isa biyyi lafaa kennu miti. Biyyi lafaas nagaa dhattee waan laattu qabdi. Garuu nagaan sun nama hin quubsu. Amma nagaan jira jechuudha. Nagaan addaa tokko. Homaa tokko nuu kan boora'uu hin dandeenye. Kanaaf amma firiikweensii nagaara dhuftee yeroo vaayibireetii gootu ati wanti addunyaa kanarratti ta'u tokkoyyuu sin dinqu nagaa guddaa isaa keessa jiraattaati. Nagaa guddaa. Sammuun kee nagaa ta'e jennaan immoo qaamni kee hundumtuu nagaa ta'a. Keessi kee alli kee hundumtuu nagaa ta'a. Faayinaansiin kee nagaa ta'a. Mereejiin kee nagaa ta'a. Rileeshnshiippiin kee nagaa ta'a. Bizinesii kee nagaa ta'a. Addunyaan nate keessa jiraattu nagaa ta'a. Kanaafi waan ala kana odeeffamu utuu hin taane nagaan guddaan isaa siini jireenya kee keessa guute jechuudha. Inni immoo imooshiniin kee mo'atam ta'a. Gammachuu guutuudhaan ta'a. Gammachuma dhangalaasa miirri kee. Gammachuma dhangalaasa miirri kee. Gaafasii vaayibireeshinii nagaa vaayibireetii gaafati gootu inerjii nagaa gaafati fudhattu jireenyi kee hundumtuu nagaan guutee waan jiruufi miirri kee maal ta'a? Miirri kee akka jirutti gammachuudhaan guuta. Miirri kee akka jirutti gammachuudhaan guuta. World view'n kee immoo maal ta'a? Perfektii ta'a. Perfektii. Waan tokko mudaan wanti jedhamu, qaawwaa wanti jedhamu, hir'ina wanti jedhamu sitti dhaga'ama. Amma biyyuma lafaa nuyi keessa jiraannu kanatu kitaaba qulqullaa'aa yoo laaltanii ani gaasumani refer godha. I'm sorry warri isa badaan barbaanne I encourage you that akkasin isa dubbiftaniif it's really kitaaba dinqiidha. Kitaaba jireenya kennuudha.
maal jedha kitaabi qulqullaa'anii biyyuma lafaa nuyi keessa jiraannu kanaani suraafeloonniidha. Isaayyaas nama jedhamu takkeedha. Suraafeloonni kochoo isaanii lamaanii hin barrisu, kochoo isaanii lamaan fuula isaanii golboobbatu, kochoo isaanii lamaan immoo miilla isaanii golboobbatu. Isa booddee immoo qulqulluu 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 Waaqayyo gooftaa maccaa jechaa biyyi lafaa immoo ulfinaan guutteetti jedhaatu barrisuudha. Biyyi lafaa maaliin guutteetti jedhu ulfinaan guutteetti jedhu. Amma biyyi lafaa isa kamii yoo jettanii biyyi lafaa suma kana. Isuma amma nuyi lolaan guutteetti, beelaan guutteetti, koovidiin guutteetti, iyyumaan guutteetti. Isinii galee waan meeqaa haasofne miti amma waa'ee biyya lafaadhaa ilaalcha mataa keenyaa qabna hundumti keenya. Isaan garuu biyyuma lafaas monoomma keessa jiraannu kanatu ulfinaan guutteetti jedhan. Kanaaf amma atis biyya lafaa yeroo ilaaltu ishee ulfinaan guuttee argita jechuudha. Yeroo kamiini yeroo frequency 600 dhattee taphachuutti kaatu. Frequency vibration nagaa keessa yeroo galtee achi gaafati taphattu namni waan barbaade jedhu siif garuu addunyaan kun perfectii ta'e sitti argama jechuudha. Perfectii guutuu ta'ee jiru sitti argama. Yeroo sana gammachuun kee maal ta'a 100%. Gammachuun kee maal ta'a 100%. Amma gaa waan dinqii tokkotti ol isin baasa gaa amma isa kana fixaan jira isiniif 700 dira yoo ta'e taphachuu dandeessa jechuudha. 700 enlightenment jedhamanni gaa. Enlightenment. Sii mul'achuu, sii ifu. Sii ifu. Iddoo itti wanti hundumtuu namaa ifu. Ilaagaa iddoon ati itti barbaadamtu iddoo kana. Gaafa sii ife maaltu? Jireenyi maaltu? Namummaan maaltu? Uumaan maaltu? Uumame gaafa sii ife. Iddoon kuni iddootti wanti hundumtuu sii ife. Yeroo sana eenyummaa keessa sirrii argitaati. Eenyu akka taati. Amma inni ati amala kee miti, ati maal kee miti, ati maal kee miti inni siin jedhaa ture kuni gaafa sana sii galagaa. Gaafa enlightenmentii kana keessa gaafa galtee jettu eenyummaa keessa sirrii agartaa iigoo keetti gaafa sana hiikamte jechuudha. Iigoo keetti. Sana namoonni si hojjetanitti gaafa sana gargar baata. Maaliif sii ife waan ta'eef? Sii ife waan ta'eef. Emotioniin kee yeroo sana maal ta'a? Waan hin dubbatamne. Waan hin dubbatamne. Waan hin dubbatamne. Kana jettee waan ibsu ati hin dandeenye ta'an. Addunyaa afuuraa keessa galte jechuudha yeroo sana. Iddoo irraa dhufte sanaa dhagaanni kun lafarraa dhufte sana. Sigalee amma namni biyyoo irraa hojjetamee uumaan afuuratti baafate miti amma. Afuura sana taata jechuudha. Afuura irraa dhufte sana. Uumaa keessaa yeroo baate sana afuura isa uumaa keessaa ba'e sana. Inni gaa eenyummaa keessa dhugaa, eenyummaa keessa baduu hin dandeenye, eenyummaa keessa hin daangeffamne, eenyummaa keessa infinitiif biingii sana jechuudha. Amma gaa inni jaalala guddaa sana jechuudha. Yeroo sanatu jaalala taataa, gammachuu taataa, nagaa taataa, boqonnaa taataa, badhaadhummaa irraa hafaa taataa, kallattii hundumaatiin jireenyi kee maal ta'a jechuudha? Abbandansii irraa hafa irra darbee kan dhangalee sana taata jechuudha. Gaafa maal ta'e? Gaafa wanti hundumtuu sii mul'achuu jalqabe. Yeroo sana sirriitti eenyummaa kee agartaa, addummaa kee gaafa sana beektaa, addummaa kee gaafa beekteettu daangaan tokkoyyuu akka sirra hin jirres achumaan sii ifa. Achumaan sii mul'ata. Inni amma daangaan sitti ijaarameeru hin jiru. Biyyi hundumtuu hankeetii, barri hundumtuu hankeetii. Dhaloota kanatti bu'uu dandeessaa, dhaloota dhufuuf jedhanitti bu'uu dandeessaa. Inni tarra hojjettu dhaloota kanaan dura turan rifiyyuu waan dabalu waan fiduu qaba. Uumaan wanti inni hojjete waan gargar caccabaa, gargar ciccitaa miti. Waan wal qabatee wal simatee adeemuudha. Pazilii taphataa irra hundumti keenya. Ani sankootii yoon itti dabalee kan warra kanaan duraatii wajjiniin walitti dhufee warra irraa wanti nu itti daballu namoota kanaan dura kana booddee dhufanii wajjiniin waan guutuu tokko ta'a. Waan guutuu tokko ta'a inni siin jedhu
Gaafa enlightenmentii kana keessa galtuudha jechuudha kan inni sii mul'atu. Kan inni sii ifu. Yeroo kanatu barnootis sitti xinnaata. Isinii galee teknooloojiin kunis sitti xinnaata. Wanti addunyaa kanarraa ammas dinqu sitti xinnaata. Baay'inni horiidhaa sitti xinnaata. Sitti xinnaata wanti hundumtuu xinnoo ta'e sitti argama. Wanti tamma guddaadha gubbaa sana keessuma. Prime Ministeerii ta'anii, Pirezidaantii ta'anii biyya bulchuun kun hundumtuu iyyuu sitti xinnaachuu danda'a. Gaafa sii ife. Gaafa sii ifeedhu. Gaafa sii ifeedhu namoota har'a biliyoonii 8tti dhiyaatan addunyaa kanarra ga'uun akka danda'amu yeroo sana sii mul'ata jechuudha. Sanyii tokko keessatti, afaan tokko keessatti, biyya tokko keessatti, kontinentii tokko keessatti, dhaloota tokko gidduutti, jaarraa tokko duwwaa keessatti akka hin daangeffamne yeroo sana sii ifa jechuudha. Yeroo lafa namaa ifu kana geessu waan hundumaatu sii ifa. Sanyii kee gararraa, afaan kee gararraa, qomoo kee gararraa, horii kee gararraa, baadii kee kana gararraa akka taate yeroo sana sii gala jechuudha. Yeroo sana sii gala. Miirri kee waan namni ibsuu hin dandeenye wayii ta'a. Gammachuun keessi persentiidhaan amma hin jiru amma achirratti yoo ilaalte persenteejiidhaan hin lakkaa'amu. PC bira gaafa keessattu yoo 100% ta'a. So gammachuun keessuni waan lakkoofsa hin qabne ta'a jechuudha. Jireenyi kees waan lakkoofsa hin qabne, horiin kees waan lakkoofsa hin qabne, lafati geessus, kanati tuttu, kanati bira geessus, dhiibbaan ati uumuu dandeessus, wanta ati uumuu dandeessus, wanta tilmaamamuu hin dandeenye ta'a jechuudha. Wanta tilmaamamuu hin dandeenye ta'a. Guddaa ta'a jechuudha baay'ee. Guddaa ta'a jechuudha baay'ee. Wow! Kanaafi gara enlightenmentii kanatti akkasin dhufte hin encourage hin godhan. Hin danda'ama eeyyee. Namoonni dhufan jiru maarree jiru kanaaf isinitti maara. Akkamittiin ani vibration koo kana boostii godhuu danda'a. Akkamittiin ol kaasuu danda'a. Akkamittiin ani negatiivii yaaduu keessaa gara poozitiivii yaaduutti dhufa. Akkamittiin ani maayindii koo isa gadi bu'aa keessaa gara isa ol kaa'atti akkamittiin hin dhufa. Bultiidhaan kan akkamittiin ani jireenya koo irratti dabalaa deema isa jedhu irratti hojjetaan deema. Kanaafi garuu isa kana niin encourage hin godhu. Keessumatti isa 500 sanaa ol galaa warra 4% duwwaa keessadha. Gaafachi galtan jireenyi wallaansoo miti. Gaafachi galtan of argachuu wallaansoo miti. Gaafachi galtan waa uumuun wallaansoo miti. Gaafachi galtan rakkina biyya lafaa hiikuun wallaansoo miti. Gaafachi galtan gaaffii biyya lafaa deebisuun wallaansoo miti. Gaafachi galtanii jettanii gammachuun keessan, nagaan keessan, boqonnaan keessan irraa hafaa ta'a wanti hundumtu. Abbandansii keessa dhattanii galtu jechuudha. Yeroo sana hiika jireenyaa bartu isinitti tola. Hin gammaddu. Wanti hundumtu wallaansoo miti. Wal dafqeetanii horii kana fidaanni jedhu maayindi seetiin sun hin kaasinirra. Horiin ofuma isaatii filoo godha gara keessanitti. Addoodhuma kana vaayibireetii gochuudhaan. Because isii mul'ateera siif, si ifeera siif, beekteettaati, argiteettaati. Horiinis hin dinqu. Horiin gammachuu keessa hin dabaluu, gammachuu keessa hin hir'isu. Wanta baay'eedhaaf si gargaara of course. Garuu gammachuu keessa hin dabaluu, gammachuu keessa hin hir'isu. Horiidhaa itti hojjetta miti. Hojjechuun waan sirra jiraatuuf hojjetta malee hojiiniif horiin walitti hidhatu yeroo sana. Kanaafi hojjechuun narra jira itti hojiin nattu. Hojjechuun waan sirra jiruuf sababii dhumtati biyya lafaarra jiraattuuf hojii waan ta'eef hojii hojjetta malee yoon kan hojjedhee horii ammanaan argadha jettee kaalkuleeshinii akkasiitiin hin deemtu. Wanta leegasii ta'u lafarra keessa, wanta yuunivarsii kanaa gara gaariitti fidu, wanta pilaaneet eerzii kana biyya lafaa kana gara gaariitti waan fidu irratti hojjetta. Iigoodhaan hin deddeebitu. Nama kamiinuu hin jibbitu. Nami si miidhuuf yaadu iigoodha waan ta'eef iigoo wajjin immoo diiliin gootu ati. Iigoo wajjin diiliin gootu. Kanaafuu nama kamitti quban qabdu, nama kamiin ammeessitu, nama kamiin hin jibbitu, negative frequency irra hin taphattu, yeroo hundumaa positive frequency dha. Hamaa isa sitti akeede amma barsiisaanii
Yesus Kiristoos gara biyya lafaa ragaa fudhate bartoota isaa yeroo barsiisu hamaatti hamaan deebisnaan firiikweensii sana keessaa baachuu isaati. Yoo nama maasitti dubbateeti gaariitti dubbatta. Yoo namni si abaareeti maal gootati ni eebbifta. Firiikweensii eebbaa keessatti waan ta'eef amma kuni bakka shoo wayii miti. Firiikweensii sana keessa waan jirtuufati wanta riiliizii gootu eebbaati. Diinota keessan jaalladhaa jedhee. Maaliif firiikweensii 500 olii taphataa jirtaati. Kanaafi tokko diina iyyuu waan jedhamu qabdu. Namni si ajjeesuuf yaadu, namni maatii kee ajjeeses diina kee miti. Akka diinaatti yaadu. Inni iigoo isaa godhe waan ta'eef iigoo wajjin haasaan qabdu ati. Iigoo wajjin oriijinaalii isaa yoo argate namichi sun akkas hin goone beekta. Waan ta'eef iigoodhaa iigoo wajjin haasoftati. Firiikweensii jaalalaa keessa 500 irra taphataa waan jirtuufi hin jaallattaati. Eewu nama hundumaayyuu hin jaallattaati. Kanaaf jaalalli sitti miixuun ta'u. Jaalalli sitti wallaansoon ta'u. Kana waan godheef, kana immoo waan hin gooneef, kana nan jaalladhaa, kana immoo hin jaalladhu hin jettu. Inuma jaallatta jechuudha hundumaayyuu. Kanaaf diinota keessanii jaalladhaa, warra sin ari'atanii fi kadhadhaa, warra sin abaaranii eebbisaa, warra hamaa sinitti dubbatanii fi gaarii godhaa kan inni jedhe sababii kanaatiif jechuudha. Kanaaf nuyi dhufnee firiikweensii kanaarra taphachuutu nurra jira jechuudha. Haa ta'u egaa asuma irratti ni dhaabasa kanas viidiyoo itti aanutti dabarra.